Akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota sagalee dirree shaggar qophii lafaaf lafee sagantaa keenya har'aatiin waa'ee magaalaa guddoo qaama mootummaa naannoo taatee barreeffama ibsaa gammadaa keessaa kan fudhanne qopheessinee dhiyaanneerra turtiin keessan nu faana haa ta'u. Magaalaan guddoon federaalaa akaakuu sadiitu jira. Inni duraa magaalaa federaalaa qaama mootummaa federaalaa taatee mootummaa federaalaa bulchu jechuudha. Kan lammeessoo magaalaa muummee yookaan teessoo federaalaa taate kan akka naannoo of dandeessetti gurmooftee miseensa federeeshinichaa taatee qaama federaalaas odoo hin ta'in qaama mootummaa naannoo hin taane of bulchituudha. Inni sadeessoon magaalaa teessuma federaalaa taatee garuu immoo qaama mootummaa naannichaa keessatti argamtuu ta'uudhaan naannoo jalatti bultuudha. Qophii kana keessatti akaakuuwwan sadan keessaa magaalaa guddoo federaalaa miseensa federeeshinaa keessatti argamtuu fi naannoo san jalatti bultuu irratti xiyyeeffanna. Magaalaan guddoon akkanaa magaalaa mana qopheessaa taatee miseensa federeeshinii tokko keessatti argamtuudha. Seerotuma naannoo keessatti argamtuutiin bulti. Diinagdee fi faayinaansiidhaanis naannoo keessa jirtu san irratti hirkatti. Dantaan mootummaa federaalaa The Interest of the Federal Government yaada keessa osoo hin galin aangoo kan irratti qabu mootummaa naannooti. Magaalonni akkanaa eenyu fa'a? Federeeshinoota yookiin biyya kamiif magaalaa guddoo ta'u? Naannoo kam keessatti argamu? Kanneen jedhan gabaabsinee haa ilaallu. Tokkeessoo irratti Madrid magaalaa guddoo Speen arganna. Heerri Speen bara 1978 ba'e jecha federaalaa jedhu bakka tokkottuu hin fayyadamne yookaan seerota achi booda ba'an keessattis hin ibsamne. Haa ta'u immoo jalqaba bara 1980 haalli biyyattii jijjiiramee yaadrimeen kutaalee biyyaa of danda'anii of bulchan Estado de las Autonomas kan afaan Ingilizitiin State of Autonomas jedhamu dagaagaa dhufe. Kutaalee biyya ofiin of bulchan akka jechuuti. Dabalataanis amaloonni federaalummaa calanqisan kan akka kutaaleen biyya Speen sadarkaadhaan jiran hundi of danda'anii of bulchuuf akka mirga qaban heera biyyattii keessatti tumameera. Biyyi Speen hawaasota of bulchan Autonomous Communities irraa ijaaramte. Kana keessaa sadeen Baaskuu, Kaataalaanii fi Giliishiyaan heera bara 1978tiin saboota seenaa qaban kan afaan mataa isaanii qaban jedhamanii beekamtii gonfataniiru. Asirratti wanti hubatamuu qabu uummanni Speen parsantii 40 yoo xinnaate afaan lama dubbata. Speen caasaa mootummaa aangoo gulantaa adda addaatti qoodamu waan qabduuf magaalaa federaalaa naannoo jalatti bultu qabdi. Haala kanaan magaalaan Madrid magaalaa guddoo mootummaa Speen yookaan teessoo mootummaa giddugaleessaa Speenii fi magaalaa guddoo mootummaa naannoo keessa jirtuuti. Teessoowwan qaama seera baastuu, raawwachiistuu fi seera hiiktuu mootummoota lamaanii jechuunis mootummaa giddugaleessaa fi mootummaa naannoo magaalaa Madrid keessa jiru. Magaalattiin handhuura biyyattiitti kan argamtu seensa guddoo gara biyyoota kolonii Speen duraanii Laatiin Ameerikaa taates tajaajilti. Madrid magaalaa guddoo Speen kan miseensa federeeshinaa keessatti argamtuudha. Kan lammataa Berni magaalaa guddoo Switzerland. Sirni federaalawaa Switzerland irra guddeessa federaalizimii caalaa sirna konfederaalizimiiti jechuun ni danda'ama. Ammoo qorannoowwan adda addaa keessatti akka federaalizimiittis akka konfederaalizimiittis ni ibsamti. Sirni Switzerland kun amaloota addaa mataa isaa qaba. Fakkeenyaaf mirgoota nama dhuunfaa fi garee xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan bifa madaalawaa ta'een wal cinaa akka kabajamuuf bu'uura cimaa kaa'a. Biyyattiin biyya aadaa danuu, afaan hedduu fi eenyummaa danuu qabdudha. Waldura dhaabbannoo fi lola daneessummaa wal madaalchisuu hanqachuurraa maddu hambisuuf tumaaleen gargaaran heera biyyattii keessatti hammatamanii jiru. Switzerland yaada addaa dimokiraasii kan dimokiraasii waloo yookaan afaan Ingilizitiin cooperative democracy jedhamuun beekamti. Lammiilee Swiss lammiilee magaalaa mana qopheessaa yookiin munisipalitii, lammiilee kaantonootaa yookaan mootummaa naannoo fi lammiilee konfedereeshinii jedhamanii sadarkaa addaattii fi akka waloottis ibsamu. Akka hubannoo federaalizimii Swiizitti caaseffamni federaalawaa dimokiraasii sadarkaa gadiitti dhugoomsuun akka mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu dhugoomsuu fi wal dhibdeewwaniif fala tolchuutti ilaalama. Akka qajeeltoo ofiin of bulchuu biyya kanaatti caasaan ijaaramiinsii fi of danda'anii of bulchuu yookiin autonoomii magaalaalee mana qopheessaa yookiin munisipaliitiis seera kaantuniin yookiin mootummaa naannoo baasuun qajeelfamu.
Kun ta'us mootummaan giddugaleessaa tarkaanfiiwwan hunda gamaaggamuuf aangoo ni qaba. Aangoon mootummaa federaalaa kaneera keessatti tarreeffame qofaadha. Kaantuunonni aangoo bu'uuraa isa federaalarraa hafe qabaatu. Munisipaalonnis aangoo kaantuunis irraa hafe qabaatu. Haala kanaan magaalaa guddoon Switzerland Beerni magaalaa mootummaa naannoo keessatti argamtu kan seera naannootiin bultu taatee naannoo jalatti ammoo mirga ofiin of bulchuu qabdi. Sadaffaan Pretoria magaalaa guddoo South Africaati. South Afrikaan asirratti jennu kan barsiifatumaan Afrikaa kibbaa jennee waamnu yoo taatu, maqaa hiikuun barbaachisaa waan hin taaneef as keessatti garuu maqaa afaan Ingilizii ittiin beekamtu South Afrikaa akkuma jirutti fudhanneerra. Magaalaa guddoon biyya South Afrikaa eenyu? Kun gaaffii salphumatti magaalaa tokko maqaa dhahuun deebi'uu miti. South Afrikaan biyyoota muraasa magaalaa guddoo federaalaa qeenxee yookiin tokko hin qabne keessaa takka. Biyyi tun qaamota mootummaa sadaniifuu magaalaa guddoo of danda'an qabdi. Pretoriyaan magaalaa teessuma qaama raawwachiiftuu, Cape Town magaalaa qaama seera tumuu fi Bloemfontein magaalaa qaama seera hiikuu mana murtii ta'anii tajaajilu. Wayita biyyi South Afrikaa jedhamtu uumamtu qaamonni adda addaa magaalaa guddoo tokko qofa yoo qabaanne aangoon hundi bakka yookiin magaalaa yookaan naannoo tokko qofatti kuufama jedhanii yaaddoo qabaachaa turan. Kanarraa ka'uun biyyattiin qaamota mootummaa sadaniifuu magaalaa guddoo mataa isaanii akka qabaattu taasifame. Magaalota guddoo sadi qabaachuun waan Itoophiyaaf muuxannoo ta'u hin dhabu waan ta'eef mee sadanuu hariiroo mootummaa naannoo fi giddugaleessaa waliin qaban haa ilaallu. Pretoria magaalaa guddoo qaama raawwachiiftuu South Africaati. Pretoriyaan mootummaa naannoo Gaatangii jedhamtu keessatti kan argamtu yoo ta'u, magaalaa guddoo bulchiinsaa qaama raawwachiiftuu federaalaa keessummeessituudha. Naannoon Gaatangii naannoo South Afrikaa sagalan keessaa xiqqoo yoo taatu, magaalota akka Pretoria, Johannesburg, Germiston fi Vereeniging jedhaman fa'aa hammatti. Yeroo baay'ee akka magaalaa guddoo biyyattiitti ilaalamti. De facto national capital. Pretoriyaan bara apartheidii magaalaa guddoo South Afrikaa turte. Maqaan Pretoria jedhu falmisiisaa yoo ta'u, gara maqaa durii ishii Siwalee jedhutti deebisuuf dhiibban godhamaa ture amma milkaa'aa jira. Maqaan Addis Ababaa jedhu gara Finfinneetti akka deebi'uuf maaltu godhamaa jira kan jedhu itti yaadamuu akka qabu asumaanuu yaadachiifna. Cape Town magaalaa guddoo qaama seera tumtuu yookiin paarlaamaa South Afrikaati. Cape Town magaalaa naannoo Western Cape jedhamtuuf magaalaa guddoo yoo taatu, sadarkaa federaalatti ammoo taa'umsa qaama seera tumuu waan taateef paarlaamaan South Afrikaa Cape Townitti yaa'ii taasifata. Kana malees magaalaan tun amaloota addaa biroos qabdi. Cape Town ardii Afrikaa keessaa Tobongaaningitiraa kan keessatti argamudha. Sababa kanaanis magaalaan kun maqaa Cool Runnings jedhamu argatteetti. Magaalaan tun lafa biqiltuu addunyaarraa guddaa fi eessattuu hin argamne 7,000 ol keessatti argamu kan ta'e Cape Floral Kingdom jedhamuufis manaadha. Sadaffaa irratti kan argannu Bloemfontein magaalaa guddoo qaama seera hiiktuu yookiin mana murtii waliigalaa South Afrikaati. Bloemfontein magaalaa guddoo qaama seera hiikuu waan taateef manni murtii waliigalaa oliyyannoo South Afrikaa asitti argama. Dabalataanis magaalaan tun magaalaa guddoo mootummaa naannoo Free yookaan The Free State taatee tajaajilti. Ammallee muuziyeemiin tajaajila ittisa balaa abiddaa biyyattii guddichi asitti argama. Sarkaa Afraffaatti kan itti aanu Abu Dhabii magaalaa guddoo United Arab Emirates ilaalla. Maqaa federaalummaa ibsu qabaachuu baattullee hoogganummaa Sheikh Zayed jalatti bara 1971 biyya caaseeffamaan federaalawaa taate kan United Arab Emirates UAE'n uumamte. Bara humni sirna kolonii Biriitaaniyaa wayita lafa isaanii gadhiisee ba'utti Emireetonni 7 ta'an sodaa Saudi Arabiyaa irraa qaban irraa ka'uun walitti dhufanii biyya waloo United Arab Emirates jedhamtu uuman. Yeroo kanatti magaalaan Abu Dhabii Emireetota yookiin naannolee 7 keessaa magaalaa guddoo Emirate guddittii naannoo yookiin Emirate Abu Dhabii Emirate of Abu Dhabii largest of the 7 Emirates jedhamtuti. Akkasumas biyya federaalawaa taatee gamtaa naannolee 7iitiin uumamte ta United Arab Emirates jedhamtuufis magaalaa guddoo taatee jirti. Shanaffaa irratti ammallee Ottawa magaalaa guddoo Kanaadaa fi hariiroo ishiin naannoo fi federaala wajjin qabdu haa ilaallu.
Federeeshiniin Kanaadaa bulchiinsa kolonii Biriitaaniyaa jalatti labsii Ameerikaa kaabaa bara 1867 baheen akka gamtaa koloniiwwan kaaba Ameerikaa Biriitaaniyaatti uumamuudhaan to'annoo United Kingdom jalatti eegaleet hanga bilisummaatti fi sanboodas itti fufe. Dura dursoo kolonii Biriitaaniyaa gurguddoo lamaan Upper Kanaadaa fi Lower Kanaadaatu bara 1840 walitti dhufee Kanaadaa tokko uume. Bara 1867 yeroo federeeshinii ammoo Kanaadaan bifa dura tureen garuu immoo maqaa biraa gonfachuun bakka lamatti baate naannoo Ontaariyoo fi Quebecitti. Sababa kanaan federeeshiniin Kanaadaa takkaa'uu akka Stephen bara 1999 jedhutti walitti dhufuu yookiin coming together yookaan akka Waatis bara 2005 jedhutti aangoo gadi hiruudhaan akka addaan hin facaane biyyattii walitti qabuu yookiin devolution jedhamee ibsama. Federeeshiniin Kanaadaa bifa kanaa fi kaaniin federeeshinii Ameerikaa irra adda. Otoowwan magaalaa xinnoo yoo taatu akka magaalaa guddoo federaalatti naannoo Ontaariyoo keessatti daangaa naannoo Quebecitti siqtee kan argamtu yoo ta'u, federeeshiniidhaan dura bara 1859 akka magaalaa guddoo kutaa Kanaadaa tokkoomtutti filatamte. Magaalaa guddoo federaalaa ilaachisee heerri bara 1867 labsii Ameerikaa kaabaa Biriitaaniyaa bahe keewwata 16 jalatti hanga mootittiin qajeelcha biraa kennitutti teessoon mootummaa Kanaadaa Otowaa ta'a jedhee tumeera. Filannoon magaalaa guddoo kun waashan agarsiisa. Tokkoffaa teessoo murteessuun barbaachisaa ta'uu, lammeessoo Otowaan yeroo filamtu mariin akka hin godhamin, kanarraa ka'uudhaanis teessoo jijjiiruun walqabatee falmiin irratti godhamee murtaa'u akka qabu, sadeessoo magaalaan guddoon bakka walabaa fi naannoo tokkoof fayyadamummaa hin malle bakka hin laanne akka ta'uu qabu, afreessoon rakkoo nageenyaa keessaa fi alaarraa bakka bilisaa akka ta'uu qabuu fi dhumarratti mootittiin paarlaamaan erga raggaasisee booda mirkaneessuu akka qabdu agarsiisa. Barreessitoonni federaalizimii hedduun akka ibsanitti Kanaadaan akka federeeshinii addunyaatiif moodeelii gaarii taate tokkotti dhimma qo'annoo fi qorannoo magaalota federaalaa akkasumas akkaataa bulchiinsi magaalota federaalaa itti xiinxalamuu fi bulchiinsi faayinaansii isaanii itti hojjetamu irratti akka waltajjiitti tajaajiluudhaan shoora irraa eegamu taphachuu qabdi jedhamee amanama. Magaalota guddoo kallattiidhaan seeraanis seenaadhaanis naannoo keessa jiran wajjin hidhata guddaa qaban kan federeeshinoota beekamoo addunyaa kana haala biyya kanaa wajjin akkamitti ilaaluu qabna, Finfinneenoo akkamitti hubatamuu qabdi kan jedhu ijoo murteessaadha. Egaa haalota hariiroo magaalaan guddoo federeeshina federaalaa fi naannoo waliin qabdu sadan ilaalle keessaa kan kun magaalaa naannoo of dandeechee ta'uu ilaalleerra. Finfinnee sadan keessaa moodeelii kamitti dhiyaattere? Walumagaalatti magaalonni federaalaa Ameerikaa Otowaa malee magaalonni federaalaa Eeshiyaa hundi garee duraa kan magaalota muummee qaama federaalaa jedhaman keessatti argamu. Washington DC, Abuujaa fa'aa jechuudha. Garee sadeessoo jechuunis magaalaa muummee naannoo itti argamtu san jalatti bultu jedhamee ibsamu keessatti magaalota federaalaa Awurooppaa qofatu argama. Yeroo baay'ee garee sadaffaa keessatti kan ramadamanis magaalotuma Awurooppaati. Magaalonni garee sadeessotti ramadaman hedduun magaalota uummata baay'ee qaban yoo ta'u, garee tokkoffaa keessatti kan ramadaman ammoo magaalota xixiqqoodha. Haala addaatiin Meeksikoo fi Buunos Aares malee jechuudha. Magaalonni teessoo federaalaaf jecha karooraan lafa safaramee naannoleerraa kennameef irratti ijaaraman garee tokkoffaa keessatti qofa argamu yookiin ramadamu. Xiinxaloota gosa sadeen muummee magaalaa kutaa sadiin dhiyeessine kanarraa ka'uudhaan waa'ee Finfinnee waa tokko jechuun ni danda'ama. Heerri Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa gulantaa aangoon itti qoodamu lama qofa kaa'a, federaalaa fi naannolee jechuudha. Karaa biraatiin Finfinneen naannoo taatee heeran hin hundoofne, lafa yookiin qaama federaalaa taatees hin ibsamne, keewwata waa'ee magaalaa guddoo federaalaa ibsu irratti qofa bulchiinsi magaalaa Finfinnee akka ofiin of bulchu ibse. Kun immoo keewwattoota heerichaa 1, 2, 47, 49, 51 fi 52 waliin yoo ilaalamu ofiin of bulchuun kun caasaa yookiin gulantaa aangoon ittiin qoodamu kan lamaa olitti taa'e kan agarsiisu yookiin uumuu miti. Gabaabumatti akaakuuwwan magaalaa guddoo federeeshinoota sadanii fi amaloota isaanii keessaa Finfinneen moodeelii isa sadaffaa kana keessatti argamti jechuun ni danda'ama. Magaalaa guddoo qaama naannoo keessa jirtuuti, qaama Oromiyaati jechuudha.
Sababni isaas Finfinneen magaalaa muummee mootummaa federaalaa jechuun ibsamuu irraa kan hafe moodelli kam akka filatamuu qabu irratti hin mari'atamne. Heerichi Finfinneen teessoo mootummaa federaalaa ta'uu ishii malee ifatti magaalaa guddoo biyyaa taatee federaala jalatti buluu ishii yookaan of dandeechetoo miseensa federeeshinaa ta'uu ishii hin tumne. Finfinneen lafa federaalaa miti. Sababni jedhamuufis keessaa ijoon akka moodela magaalaa federaalaan bultuutti magaalaa federaalaatiif jedhamee lafti safaramee kenname hin jiru. Karoorri qophaa'ee magaalaa federaalaa ijaaruuf qophaa'es hin jiru. Itoophiyaan dhimma kana ajandaa gooteeyyuu irratti hin mari'anne. Inumaayyuu heera keessatti Finfinnee irratti Oromiyaan dantaa addaa akka qabdu tumuun isaa moodelii kana wajjin kan walitti dhiyeessu ta'ee argama. Heera Oromiyaa irratti Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa taatee filatamuun kanuma cimsa. Mirgi hiree ofii ofiin murteeffachuu hanga biyya walabaa tolfachuutti uummanni Oromoo Oromiyaa irratti qabus lafa walqabataa Oromiyaa kan Finfinnees hammatu irratti malee lafa ciccitaa irratti miti. Gabaabumatti Finfinneen akkuma Otoowaa yookaan akkuma Aabuu Dhaabii yookaan akkuma magaalaa naannoo taatee hafuu qabdi jechuudha. Akkaataa kanaaf federaalli yoo barbaade teessoo isaa tursiisuu yookaan gara magaalaa walabaa kan biraatti mariidhaan murteeffachuu ni danda'a. Har'aaf xumurree horaa bulaa.